هنقوم من أبليتخيا أبليتيتيا واهل أمانمان ربي قديتي كرورخي أكتي هو بتشوران يوقف تلي قديم إيثني وجين قفي تغي رسان شمبروتا شني إساخيسا umrii dheeraa jiraachuudhaan beekama. Hanga waggaa 220 jiraachuudhaan daajaan qorattoonni. Garuu umrii kana bira gahuudhaaf rakkoo fi gidiraa hamtuu keessa dabreetii achi gaha. Umriin isaa yeroo 50 gahu fiixeen afaan isaa qaramaan sun dadhabaatti dhufa. Baalliin isaa ciccimoon sun lallaafaniitii bararuu dadhaba. Qeensi isaa qara eeboo fakkaatu fi re'ee lafaa qunxuuxee fuudhu sun ni caccaba. Egaa risaan gaafa umrii kanarra ga'e filannoo lama qofa qaba. Tokkoffaan du'uudha. Inni lammaffaa ammoo adeemsa jijjiiramaa abdii kutachiisaa keessa bahee of haaromsuudha. Adeemsa kun ammoo guyyoota 150 yookaan ji'a 5 guutuudha itti fudhata. Adeemsa kana keessatti risaan gara tulluu ol kaatti ol baheetii qara afaan isaatii fi baallii gofla isaa ofirraa caccabsuudhaan jireenya gadadoo fi dhiphinaa hedduu keessa dabra. Nyaata nyaachuu hin danda'u, bararuu hin danda'u, gofla hin qabu. Aduu fi rooba dandamachuullee gonkumaa hin danda'u. Garuu ji'oota muraasa booda baallii goflaa haarawaa, afaan haarawaa fi qeensa haarawaa biqilchuu jalqaba. San booda risaan samii keessa bararuu fi mootii shimbirrootaa san ta'utti deebi'ee waggoota dabalataa 50 jiraata. Agartee obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa jiraachuudhaaf rakkinaa fi gadadoo keessa jiru keessaa bahuudhaaf kufuun waanuma jiru. Harka osoo hin kennine kufanii ka'uun ammoo hunda caalaa barbaachisaadha. Akkasumas yaadannoo badaa gaarii hin taane kaleessa keessa turre keessaa bahuun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko waan keessa jirru keessaa waan baanu nutti hin fakkaatu. Abdii kutannaa cimaa keessa galla namnis rabbiinis nun baasu jenneeti amanna. Garuu ammallee abdii guddaatu jira. Carraa haarawaatu jira. Risaan waggaa 50tti murtii lubbuu oolchuu fi jireenya hambisuu erga murteessee nuti maaliif dadhabna? Daandii haarawaa fi jireenya haarawaa fuuldura kee jiru yoo barbaadde bakka kuftee dhidhiittatullee ka'ii rabbilleen yeroo sanatti gargaara. Sammuu kee sirriitti banii akka risaa sanitti bararuu dandeessa. Yeroo roobni roobu shimbirroon hundi gochuu isaanitti galan. Risaan garuu gara samitti ol qajeeletii rooba roobuu ol dabree if jalatti gallaala. Rakkoon roobni fide shimbirroota hundumaafuu rakkoo haa ta'u malee ilaalchi isaan rakkoo mudate irratti qaban garuu garagara. Ilmi namaatis akkasumaatii quba qabaadhu. Osoo waan meeqaaf abdatamtuu haala ammaa agartu kanatti amantee karaa irratti kuftee nafin.